السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت وردت تنبر سارما الحمد لله هي نجاكوت نجيني كي يخنجال الله كن كبجادا باك جرتني سنجيس. إيجا هردت تنتيا فيديو راه كذا حالا suuraa keessan bifa professional taheen editorii godhachuun dandeessan sirreessaa jechuudha. Bifa kaameraa studio tiin jechuudha. Asirratti haala editorii godhachuun dandeessan sirreessaa jechuudha. Egaa aappiidha kan fayyadamnu. Aappiin kun warroota shamarranii fi warroota dhiiraatiif isin ta'a. Aappii namuu buutu qabuudha jechuudha. Aappii amma haarawaa. Sirriitti kan suuraa keessan bifa kaameraa studio saniin kan editorii isinii godhudha jechuudha. Isinii galee background jiruu feenaan wantoota garaagaraa kalas sirriitti yaani yeroo seentanii argitu jechuudha. Aappii haalaan bareedaa ta'edha jechuudha. Background kan sirriitti isinii jira jechuudha. Ofiin automaatika isinii jira jechuudha. Bifa barbaadanitti jechuudha isinii galee. Jechuun suuraa keessan bakka feetantti kaasanii background bakka feetan kaa'uu dandeessu jechuudha. Duduuba keessan bakka feetatti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Bifa salphaa ta'een jechuudha isinii galee. Akkasuma immoo rifeensa keessa editorii godhuu dandeessu. Wantoota garaa keessaaf warroota shamarranii dhiira hunda lachuu funuma ta'anii haala kullee haala na hordofaa jechuudha. Duraan dursa warroonni hagarraa YouTube channel kiyyaa subscribe godhan akka subscribe nu gootan kabajaan isin gaafanna. YouTube channel kiyya subscribe godhuudhaaf YouTube channel keessanii galtu. Egaa bakka searching irratti jechuudha. Barsiisaa Oromoo abbeetaniiti barreessitu jechuudha. Achi booda search gootu. Egaa haala kanaan profiiliin keessanii baarratti galii gootu. Achi booda haala kanaan maqaa jalatti subscribe fayyaduu ni jirti jechuudha. Diimattee irratti kilikni gootu. Achi booda akka yeroo asirratti viidiyoon update ta'e asirratti gallakkifame notification akka isin bira ga'u jechuudha. Wanni tan jechuudha. Wanni goma erga baatan jechuudha irratti kilikni gootu jechuudha. Haala kanaan viidiyoolee asirra jiru hunda hordofuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo baay'ee jira jechuudha. Barumsa asirra bifa bareedaa ta'een bifa HD tiin jira jechuudha. Kanaaf YouTube channel kan subscribe godhuudhaan wantoota isin dhiban hunda irraa barachuu dandeessu jechuudha. Okay, gara barumsichaatti yeroo deebinu egaa aappii jechuudha Play Store keessaa buufanna jechuudha. Play Store keessa ni galtu. Okay, bakka Google Play kan irratti jechuudha bakka search kan irratti teleport jettanii barreessitu jechuudha. Teleport photo editor jettanii barreessanii immoo teleport jettanii barreessanii haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Teleport kan jecha irratti kilikni gootanii egaa haala kanaan kan isinii ba'a jechuudha. Isinii galee teleport photo editor kan jechuudha jechuudha. Ani ammoo waan fadhee qabuuf open munaaf ta'e jechuudha. Obirata kan kilik godha. Egaa achi booda jechuudha wanni godhu qabdan jechuudha. Haala kanaan yeroo isinii fide asirratti jechuudha suuraa keessan seenuudhaaf galaarii kan jechuudha irratti kilikni gootanii galaarii keessan ni filattu jechuudha. Okay, haala kanaa suuraa isinii fide yeroo haala kanaa suuraa isinii fide suuraa editor godhachuu keessan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa olan kiyya baay'inaan asirra jira. Okay, mee suuraa kana editor haa goonuti. Egaa haala kanaan yeroo isinii ba'e jechuudha. Raatiin irratti kilik gootu jechuudha. Okay, haala kanaan isinii bana jechuudha. Haala kanaan wanni kana irra zoorsa. Haa xumuroonni kun. Okay, no option. Okay, haala kanaa suuricha editor godhee kana noot naaf hojii kana kilikni gootanii. Okay, background kan jiru kanarratti kilikni gootu jechuudha. Haala kanaan background automaatikii isinii jira jechuudha isinii galee. Bifa barbaadneeti jechuudha kan asirratti hojii yeroo feetan. Ofiin automaatika jechuudha. Osoo waa tokko hirrinne irraa waa tokko irraanii ofiin bifa bareedaa ta'e jechuudha isinii galee. Kunoo fakkeenya as kaawwoo feenes bifa baay'ee bareedina ta'e jechuudha. Kana keessa jechuudha bifa baay'ee bifa isinitti bareedan jechuudha isinii gala. Kunoo sitti yoo kaawwoo feenes haala kanaan jechuudha. Ammallee sitti yoo kaawwoo feenes ni argitumi? Wow, namatti tola. Taa'eef kanaaf ammallee background isa asirra jiru kana yoo jibbitan jechuudha galaarii keessan keessa filachuu qabdu jechuudha dandeessu jechuudha. Yeroo asirratti kaastuun background kan irratti kilikni gootanii achi booda la plus kan kilik gootu jechuudha. Isin galee
achi booda galarii keessan seentu jechuudha. Waan galarii keessan keessa jiru jechuudha filachuu dandeessu jechuudha. Isin galee yoo waan bareedaa qabaatan jechuudha. Fakkeenyaaf ni kamaa filadhu ani. Okay, kanaaf filadhu meen. Achi booda raayitii kilik gootu jechuudha raayitii kana. Waa haala kanaan jechuudha isin galee. Kanaaf haala kanaan editorii godhachuu dandeessu jechuudha. Ammallee rifeensa keessan jijjiiruu feetanis isin galee. Anyways, haala kanaan editorii gochuu rifeensa kana qofaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Rifeensa kanaas jijjiiruu dandeessu. Rifeensa keessan gurraachisuu dandeessanii, diimessuu dandeessanii bifa yaani baay'ee tokko kan namatti toludha jechuudha. Ammallee shamarran warroonni shamarraniitis dhibbaan dhibbatti ni ta'a jechuudha. Seenaa maratan nuti. Okay. طيب warroota ammallee garaalii keessa ni galtu. Suuraa shamaraa tokko dhaabbatuufi. طيب fakkeenya suuraa mukaa jechuudha goonu. Okay. Raayitii kilik goona jechuudha. Haala kana warroota shamarraniis editorii godhachuu dandeessu dhiiraasis yaani lachuuf hundi taa'ee jechuudha. Kana biraan ammoo waa tokko ofiin otomaatik isiniif jijjiirra jechuudha. Bifa barbaadne jechuudha. Baay'ee namatti toludha jechuudha. Kanaafuu buufattanii akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Akka baay'ee tokko isinitti tolus dhibbaan dhibbatti ni namaan abdiin qaba. Okay. Backgroundii kilik gootu yookiin oommoo rifeensa qofaa jijjiiruu feetanii hin dandeessan. Fakkeenyaaf kun oommoo heer kilool kan yoo kilik gootanii bifa barbaadan akka gurraachuu dandeessan jechuudha. Yoo feetan diimessuu illee dandeessan kun haala kanaan. Ammallee rungaatessuu qofaa feetanis kun rifeensa qofaa jechuudha. Ni argitumi? Yaani rifeensa qofaas editorii godhachuu uffataas ammoo editorii godhachuu yaani backgroundiis sirriitti jechuudha isinii galee. Okay, backgroundii jijjiiruudhaaf immoo backgroundii filaa goonu. Kun haala kanaan isinii jijjiira jechuudha. Automaatika jechuudha isinii gala. Haala kanaan jechuudha. Waa barsaa keenya baay'ee namatti tola. Tayyib kabiraallee ammallee yaani backgroundii kana keessa waan isinitti tole jechuudha isinii gala. Yoo kan isinitti hin tolin garaalii keessan keessa bakka kaastuun backgroundii yoo kana kilik godhuudhaan garaalii keessan keessa galtanii wanta isinitti tole tokko duuba keessan godhuu dandeessu jechuudha. Egaa hariyoota tiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa asirra raawwataa barumsa biraatiin akka walitti deebinutti viidiyoolee kiyya sheer laayik godhuudhaan uummata hunda biraan akkanaaf geessan kabajaan isin gaafadha. Jiraadhaa akka barumsa biraatiin walitti deebinutti. YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhuun dakkatina. Galatooma.